Raila Odinga waliin fedhan Uhuru Kenyattaati wajji waliin fedhan ni beeytan taabni TPLF ichi dhumatee jira. Bar mootummaa Itoophiyaa tana rabbumaatti jiraa fi bariyaa buleessa. Ala gaafa wayyaaneen pirezidaantiin Keeniyaan gartee manguddummaa nu ta'uu qaba jettee iyyitutti rabbi aangorraa darbee jechuudha. Kana immoo namichi Keeniyaa bakkaan buufadha jee eegaan aangorraa bu'ee abaloo haa bakka tiyya bu'u jee kaampeenii godhuuf ture. Raila Odinga filadhaa jechuu ture Uhuru Kenyatta. Rabbi miila jalaa dha'ee Raila wanta William Ruto ol baasee jechuudha. Dr. William Ruto baga gammaddee jennaani nu hundinuu baga gammannee baga waliin gammannee jechuudha. So amma gara sagantaan dhufee fittiin deemaa jechuudha. Gara sagantaa tiyyataniin dhufee Finfinnee jetti si galee Finfinnee. Ay Finfinnee. Finfinneen tun Oromoo keessatti lafee dugdaati. Handura Oromiyaati. Bakka gartee hayyoonni itti salphatan itti xiqqaatan garuu. Bakka diinni keenya irra taa'ee handura qunxuuxamnaan ati soso'uu hin dandeessu beekadhu. Dura Minilik keessa masaraa ijaarate. Finfinnee keessatti handurarra masaraa nu ijaarateeti nu qunxuuxuu ture jechuudha. Dubbiin Finfinnee tun dubbii jajjabduu jechuudha. Mee Finfinnee hayyoonni dur maal gaafachuu turan? Waan arra jarri keenyaa haasa'u tana itti dhufna dura maal gaafachuu turan? Gaafiin Finfinnee ta Oromoo maali? Finfinneen daangaan isii haasaraaramtu namni jeen jiru. Finfinneen nurraa haasaraaramtu namni je'ee hiriira bahe tokko hin jiru. Ka hidhamee toorchi ta'e tokko hin jiru. Finfinneen handura Oromiyaati. Abbummaan Finfinnee Oromoof haa mirkanaa'u. Abbummaan afaaniinii miti. Faayidaa Finfinnee irraa Oromoon qabdu arkachuu qabdi. Hayyoonni Oromoo tana tan jala muree exactly kan hiriira bahuuf turan. Kan itti toorchi ta'uu turan, kan itti dhabamuu turan, kan itti biyyarraa bahuu mudatan hayyoonni Oromoo hangaan an beekutti gaa. Hangaan an beekutti. Wallaala kiyya xiqqaa kana Finfinneen ta Oromooti jechuudha. Hiriira baanee kan gartee xiqqaa guddaan barataan itti hidhamuu ture, itti toorchi ta'uu ture, Alamaayyoo Garbaa faan si galee. Warri akka Taayyee Hunfaan kan itti toorchi ta'uu turan Finfinneen ta Oromooti. Magaalaa gudditti Oromooti. Abadan Adaamaan magaalaa gudditti Oromoon taatu turetti. Girgiriin kan taatee jechuudha. Finfinneen daangaa haa saraarrattu, sulultarraa daangaa haa cufattu, maarirraa haa cufattu miti. I think gaafiin Oromoo guddoon bakki jirtu bakka tanaa jechuudha. Arra maaltu ta'e? Arra maaltu ta'e jara keenyaan? Jara keenyaan maaltu ta'e arra? Finfinneen daangaa saraarrachuu qabdi. Kun waan sirriidha. Amma biyyaan an jiraadhu tana sitiin hundinuu maqaa addaan qabdi. Amma Minnesota Ogii jaan isteeta bal'aadha. Minnesota tana keessa magaalaan guddittiin isin Minneapolis jedhaniin. Minneapolis tun sitii hedduu qabdi. Brooklyn Park jedhaniin, Minneapolis jedhaniin, Brooklyn Center jedhaniin, Woodbury jedhaniin, St. Paul jedhaniin. Amma laala osuma deemtuuti Brooklyn Park fi Brooklyn Center kun walitti aanan. Osuma deemu makiinaa ofu jirtuuti welcome to Brooklyn Center siin jedha. Baga nagayaan dhufte karaa Brooklyn Center siin jedha. Sun maappii magaalaan ittiin beekamtu gabaabdutti. Maappii magaalaan ittiin beekamtu. Waan guddaa miti. It's not big deal. Waan guddisanii. Way seenaa hojjetame. Way Shimallis Abdiisaa. Way seenaa hojjette. Way dhuftee Finfinnee farramte. Way maarree gowwaa barbaadaa deero. Waan akkanaa dhiisaa. Sigale. Amma generation ammaa kana keessatti sigale. Generation ammaa kan shawwaduu hin dandeessani. Waan akkanaati xiqqoo tana dhiisiiti. Gurguddoo yoo deebiftan generation ammaa kana shawwaduu hin dandeessani. Bar nasiiban qabdanii bar. Hattuu nasiiban qabne baraan hattuu bilziqinnaa kana qofaan arge. Hattuu nasiiban qabne. Bara gartee qotee bulaan agaadaa jala ciisee maasaasaa keessa ciisee footoo kaasee hattichi kun har'a waan akkana haatee asiinichi kute jee gartee namni poostii si godhu. Akka wayyaanee faan nasiiban qabdanii bar. Bar wayyaaneen nasiiba qabaachuu turte gaafa hattuu sanii. Nasiiba qabaachuu turte bar. Sigale. Nasiiba qabaachuu turte bar wayyaaneen. Maaliif namni isii footoo kaasu hin jiru? Namni isii saaxilu hin jiru? Miidiyaan hin jiru? Yooma magaalaa tanarraa hatte magaalaan tun quban qabdu yoo magaalaa amma yoo bar biyya dhaloota kiyya gaara mul'ataati hatte already Amerikaan si harkiti. Yoonii fi Finfinnee hatte already addunyaa guutuu si harka bar. Abaluu bakka kanaatti dachi qaba. Obboleessisaa bakka kanaatti dalaga maarreen bakka. Bara teknooloojii kana hattuu akkam gootan laal. Amma addunyaan riifoormii taatee jirti. Jijjiiramtee jirti. Hannaas ammayyeessuu qabdaa bar. Ammayyeessaa laal. Hanna ammayyeessuu qabda. Akkuma gaafa dura wayyaan irraa barattetti
Asin dachi gurgure ichin aango abalurra kaaye ichin nama naa ta'u aangorra kaadhe ichin ati dachi gurgure akkaawunti dippoosin naa godhe maqaa eesuma kiyyaati maqaa beeraa kiyyaati wanni ja'amu sun faashinni wayyaanee sun hafee jira jechuudha. Akkuma addunyaan ammayyaawaa dhufte riifoormii godhaa dhufte hanna tanaan riifoormii godhuu qabda. Hariifa ta'uu qabda. Bara hanniti Ameerikaa keessaa numa jirti bara garuu ni ammayyeessan. Sigale ammayyeessu ammayyeessu sigale ammayyeessa hanna tanaas ammayyeessu qabdanii jechuudha. So saniifuu mee amma gaafiin Oromoo maali? Gaafiin Oromoo daangaa Finfinnee saraaruudha. Sigale Finfinnuma sayyoo gatu taalte Oromoon maal keessa jirti? Dhugatti imma daangaa naa saraarii barbaaddi. Finfinneen asin dhaabbattii jiinatti himi barbaaddi. Tanaa jecha baay'ata baasanii akka nama waan guddaa dalage akka nama dachiin sossootee akka nama arra gaafuma Oromoon amata 50 guutuu hayyuutti dhabdee beekaatti dhabdee barataatti dhabdee barattuutti dhabdee sigale qotee bulaan itti buqqa'ee sigale akka nama gaafii san deebisee kunoo harka kana wal qabattee laala hogganoonni keenya akkanatti samitti ay aduuti yaadaaneche ati nama hariifa nama waa beeku booyyee wajji dhaabbattee maal rabbi sodaadhu maa gatiif deebifta rabbi subhanaate liqa gende amaranyaan beeytame liqeege sigale dhiisi kanneen biraa deem booyyee biraa sossooyi ummata osoon adaamaa hun sirreessin osoon naqamtee hun sirreessin osoon gartee nageenyaa hun buusin ummanni imma nageenya barbaadamoo sigale qoonqoo gara kutatu barbaadamoo saraara daangaa barbaada rabbi sodaadhu mee yeroo maal barbaaddi immoo buleeyyan kiyya ummata hongeen dhaawame kan akkami gargaarraa kanarra waliin mari'attu nageenya harkamuu ummata gartee tuulaan duraa gubate kana akkami kaasaa kafallaka Finfinnee jalatti sulultaa jalatti mi kan wanti gubachuu jiru kan nageenyi dhabamaa jiru sigale kan nageenyi dhabamaa jiru bar Finfinnee jalatti bar way rabbii kiyya ati Finfinnee keessaa Adaanech harka warra raaftee dhaabbachuun bu'aa maal sii qaba? Hay osoon gujiin dhumaa jirtu beelaan osoon harargeen dhumaa jirtu hongee tanaaf akkamittiin qophaawaa ummata akkamittiin gargaaraa ummata kiyya maaltu yeroo tana barbaachisa yeroon maal na gaafatti yeroon amma magaalaa saraaruu is not big deal injiinaroota magaalaatiif kan ni biraa deema waraqaa farramii akkana godha heerri kajuutti sasset is game is over yerootti maaluma taatan gaa maaliif ijoollee ifan qiftansa bar hoogganoota keenyaa isinii jenne namni lubbuu isinii kennu jiraame indazaa antee jooroo alsarraa benne bannaat hay maali ummanni afaan amaaraan beekan afaan oromoon beekan hay isin dhiitichuma wayyaana isan qofa beeytanii soosan taatus yeroo gabaabaa keessatti inni nuu dhufu jira haatee bareeddi jennaan karuma kana dhufti eegiyye isin akkanuma beelatan ummata dhiisaa xiqqoo boodanii harkitan waan dhufu isokke harka isinii dha'u saarkuma isinii dha'u isokke xiqqoo booda yaa Oromoo jechuma gartala amma isin Oromoo aangoo qabatee namni hiriira nubboo hin jiru namni waan godhu hin jiru adeero Oromoo miti abbaan keetoo aangoo yoo qabate beelti laal ilmootee si jeesisiifti dhugaan siiman waan badduutumma biyya bu'e waan badduu biyya bu'e yeroo maal gaafatti ajjechaa namni dhume kana yakka raawwatame kana sigale cinqii raawwatamte tana beela hongee Oromoo buute tana Finfinnee isinii saraarree way tanuma maasha Allah way Finfinnee nuu saraartan qabsoon Oromoo hangarumare sigale daangaa Finfinnee isinii saraarame amma maraataan tana dhaadhee isuu taa'u jira akkanuma qabiinaa taa'inati way seenaa dalagame way jeeqa maraatu taa'u jira jechuudha angaruu akka nama badhaadhina deeggaruutti kun badhaadhinaaf xiqqeenya sigale maali namni nuu madaala sigale hay hogganoonni badhaadhinaa wooma akkanaa tana sigale waan ijoolleen xixiqqoon ittiin gammannetti hay minaanan nagar nu ante hay qiyaamaan isin qabatte maali hay xiqqollee namni hin qaanfatu Finfinneen saraaree baay'ata baase baay'ata san deemtanii warra hongee baay'ata walii qabatanii akkasii nyaatan san quuftanii garaa dhiibdanii tetteessan san ummata hongeen itti buute ummata shaneen midhaan duraa gubde Finfinnee miilaa yaatanii geessuu dandeessanii bar sulultaan nagaa qabdi sulultaan ati Finfinnee irraa memma buraayyuu fi sulultaa walirraa daangeessu moo lubbuu namaa dhaqqabuu dura nageenya buusuu dura amma tanaanii gartee waan hojjetamaa tan hunda jala dabarte adeero nama gowwoomsuu hin dandeessu dhiisi nama gurguddaa nama kabajaa qabu nama gartee sammuun isaa akka kompiitara akka ka'abutaa kanaa taa'ee na laalaa jiyaadi sigale faarsee bulaa qofa yes waan ati jettu hunda yes warra yes sadii qofaan na laalan jiin nama gujjajjaba
akka khabbutu kana salphisu kana qaanaysu kanaan nalaala jiiti yaati kana me gaafiin oromoo daangaa finfinnee saraariin gaafii oromoo keessanii jirti oromooti finfinneen handura oromooti ta oromiyaati ta oromooti jechuu jiramu daangaan irraa saraaraa jechuu jirame asii gadi asii ol finfinnee laal amma daangaa oggi saraaranga asii oliin oromoon finfinnee irraa umaan qabdu asii gadi finfinneenis isin irraa umaan qabdu adda nuu fuudhan gaaba nuu fi finfinnee adda nuu fuudhanii jechuu wayi rabbi dhugatti oggi takka beeta ifin gaafadha hogganotuma akkam qabna ani oromiyaa irraa abdii muradheetiin jira already oromiyaa jechuun isnatiin waa takka hin jiran hoggana qabde jettee yaadin sigale waan mataan paaswordii gaafate sigale sanii already sanii ruraadis jarrummaan keenya olii kun maal taata rabbii ji namummaan nuti nama guddaa jennee suuraa poostii sin goon akka waan seenaa guddaa history dalagame maraataan jala taa'e way history dalagame way arragaa huy sigale history maaltu dalagame finfinnee fi oromoo dadaan geessin finfinneen bar handura teenya eenyurraa buraayurraa daan geessita laga xaaforraa daan geessita laga daadhiirraa daan geessita ummanni nurraa daan geessisi gaafate moo faayidaa finfinnee oromoon finfinnee irraa qabdu nuu mirkaneessi abbaa biyyummaa finfinnee irraa qabnu nuu mirkaneessi kanaami gaafiin oromoo an kanuma na fakkaatti gaa yooniin akka isaanitti illee fi hubaadde gaafiin oromoo garuu nuti abbaa finfinneetii finfinneen handura oromooti gaafii oromoon gaafiin gaafachaa turte tana na fakkaatti gurraan garuu numaan daga lakkii finfinneen asuman nurraa haa dhaabbattu finfinneen nurraa daangeessaa ammaa booda finfinneen nutti gadi hin deemini hanga fudhatte saniin finfinneen haa baatu finfinneen eenyuuti lafa munaatu fa'aatii bar lafa munaatu fa'aatii bar handura oromooti bar finfinnee oliinis teenyumaa bar soo yeroo maal gaafatti obboleeyyan kiyya rabbii jaa akkana nun godhinaa kaana asirra waa waliin hin jennu qaaniidha sigale nama kabajnu faa isin keessa jira rabbii jaati obboleeyyan kiyya akka hoogganaa ta'a rabbi sodaadha rabbii jaati hoogganaa ta'a na hoogganaa jechuun laal beeltii amma dhufte tun hangam takka jabduudha hangam takka gartee itti fufuu teessi hangam takka gartee ummata kanaaf guutuun kaabinee walii qabamtee mana guutee calgootee bara annumaatu hoggiin suuraa isaanii arku arragaa dubbii jabduu murtaa'e jeetiin murte hoggiin suuraa isaanii arku haysh arra murtii ajaa'ibaa darbe gaa ijoolleen teenya arra irdaataa ummataa baasuuf teessi shanee dhumatte nageenyi laal sa'a 24tti oromiyaan tun jannata fakkaachuu teessi jeetiin eeguu ture miidiyaan isaanii kan rabbitti fedhe sun kunoo wal gahanii oromiyaa fi finfinneen daangaa saraaraniiru bakkumaan taa'uttiin baqee walla lafaa hin ka'uu dadhabeessi dhugatti nama akkanaatiin bulu jirraa gaafii bar namniif gaafataa bar mee gaafiin oromoo gaafummaan oromootu finfinnee saraaraa yoo taate mee yeroo finfinnee saraaraniimma yeroo haati reefarra ta'e ilmoon reefaluu gujjirtu haati qoonqoon duute yeroo tokkichi ummanni magaalaa baasirraan bitamne ummanni garte yaa rabbi maana uumte addunyaa tanarra jechuu jiru baay'ata baaftee ati daangaan saraara jettee kaabinee walii qabda yaa obboleessu maal waan guddaadha warra finfinnee warra magaalaa jiraami warruma magaalatti ajaja dabarsee kaamti baan akkana saraare zaasset kaartaa pilaanii hojjette itti kennite kanarraa bara kanaan gana namoota hangana buqqee maarree zaasset warra magaalaa saraara kana hay warri nageenyaa achi jira warri waraanaa achi jira warri irdaataa achi jira warri maarree achi jira hayboo namni akka walii qabame hongeessanii walii qabame bar daangaa finfinnee saraaru way obboleessoo kun wanni hundi addaan abbaa qabdi waajjirri hundi abbaa qaba waajjirri warra kaartaa pilaanii warra sitiitiis addaan abbaa qaba hay kana pirezidaantiin xayyaara kaafatee xayyaara maleen sossoo'u silaa keenya suni xayyaara kaafatee achi dhufu qaba baay'ata guddaa xayyaara san baase daangaa saraaruudha aboo waan akkanaa tana dhiisaa rabbi sodaadha namni nokkoof laawee mootummaa dhaabannuti yaa akhi aakti akka mootummaa aakti godha waan gurguddoo hawwa dheengadduma nuti oromoon Itoophiyaa fuuni xiqqaattiin jenne
hay arranuu fi finfinnee akkamitti damuruudhaaf eenyu shawwaddaniiti gartee ajandaa kana jijjiiruu barbaadan ajandaan ummata keenya abadan hin jijjiiramu hanga ummanni keenya furmaata argatutti hanga oromoon nageenya oromiyaa bu'utti hanga booyyee fi hattuun oromiyaa irraa kaatutti sigale gatii barbaachiftu hunda kafaluuf oromoon qophiidha sigale ifijii na dhugii jejan dhadhaan siifin dawaa qaba jechaan amma dura jee tokkoon irra deebi'a wayyaanee oromoon master pilaanii nurraa dhaabi jettee dadhabdeetti lafaa kaate abiyyiinis du'a nurraa dhaabi nageenya nuu buusi jechuun jirti waa lamaan tun dhaabbachuu baannaan ni argita xiqquma booda akkanuma naa laaleeti xiqquma boodaati naa laale wanni amma ummanni gaafachuu jiru maali daangaa finfinnee naa saraari moo lubbuu na baraariidha wanni har'a ummanni oromoo gaafachuu jiru maali nageenya naa buusiidha moo finfinnee gabbuu naa saraariidha obboleessa yeroo wajji tarkaanfadhaa hay ummanni bar mootummaa dura darbee yoo yaade khasaara mootummaan ummata dura darbitee waggaa 10 diidam karoora lafa kaa'u qabdi bar sigale waggaa diidam soddom karoora lafa kaa'u qabdi bar hay gaafiin oromoo tunu maali isinii galte gaafiin oromoo bar daangaa finfinnee saraarii miti naadhiisii finfinneen tiyyaa qabeenya kiyyaa abbaan fedhe natti hin falmu anaatu fedhu keessa fincaanee fedhu keessatti bashannanee akkaan fedhe keessatti biyyatiyyaa handhuurratiyyaa jechaa jirti bar oromoo daangaa naa saraarii ichi ol bakka finfinnee hanga saraarri kanaa ol amaarri haa fudhatu oromottis gadi yaa'inaa jechuudhaafi kana gartee kaartaa warra sitiitiif dhiisa kana baay'ata baaftanii kaabinee walitti qabdanii miidiyaa qabdan guutuu walitti fiddanii girgirii uummata keessanii balumaa bu'uu deema mare kaabineen garaa gurguddatu aboo eessa fiid daangaa finfinneetiin saraaruu fi akkana yaar namni dheengadda beela uummata oromoo dho'isuu ture namni oromootu jirtu dho'isuu ture arra finfinnee dhimmame maaliif dhimmamte bar gaafii oromootiif dhimmamne siin jaa oromootamiif dhimmamte oromoon bara arra daangaa saraaruun barbaadu bara oromoon bara arra caphee tokkicha qabu waan irraa bitamuu didee yaa rabbi lubbuu tana maanatti uumtee jira bar ummanni dheengadda lukkurraa hanga lubbutti si duuba jirra badhaadhina jee badhaadhina dhaabbatee filate rooba keessa aduu keessa dhaabbatee filate sun arra bar yaa rabbi maana uumte yaa rabbi maaliif uumamee keessa jira bar hongeedha shaneedha nageedha buudha hannaan sigale arra bar silaa kaadireen akkasii wal geesse sun hattoota san ummata irraa xarayite shaneechi keessa jirtu qulqulleessite ummanni akka nagee harka turratti haala mijjeessu malee hay finfinnee fi kana maaltu waliif fide saniifu obboleeyyan kiyya waan akkanaa dhiisaa waan akkanaa dhaaba waan namni beeku tana dhiisaaf irraa hay nuti finfinnee fi nuti adda nu daanga wanni nu daangeessan jirtu garuu osoo wanni nu daangeessan illee jiraatte yeroon isaa ammaa miti yeroo ummanni oromoo haatamaa jiru yeroo maafiyaa guruupiin aangoo qabatte ummata akka feetetti taphachaa kana hattoota kanaan baraarraa oromoon amma bare heedhaan bara bira kuttee baramma mirqaanu miidiyaa irraa gartee ijoollee uumaan beeyne ol kaasanii seenaa dalagame way abalu kana dalage sigale way abalu kana dalage jechuu oromoon bira kuttee baramma sigale bira kuttee abbaa fedhe taanaan maal naa godhaa nageenya kiyyaaf wabiin inni lafaa naa qabu maali nageenya kiyyaaf wabiin inni lafaa naa qabu maali beela namu datti tanaaf weerara beelaa kana dhufe kanaaf sagantaan inni lafaa naa qabu sagantaan nyaata addunyaa diploomaasii sirreessee addunyaa irraa qamadii galchuudhaan sigale maali sagantaan inni lafaa naa qabu oromoon amma akkasii yaadu eegalte malee baba finfinne si deebisuu deemti ilmaan kee maarree ilmaan abbaa wanni kana jaamuun jirtu adeeroo namni hojiin si madaala waggaa dhufu waggaa shanan kanaan fixattaniiti waggaatti aanu bar finfinne daangaa saraarreeti nu filadhaa jechuu yaatanii obboleeyyan kiyya be a leader hoogganaa ta'a ummata akkam hoogganu jirraa yaada generation akkam hoogganu jirraa yaada sigale generation akkam hoogganu jirraa generationuma shawwanneetuma hay jennee hooy bira kunnumo sigale generationuma gartee mirqaansineetuma bar ilmaan abbaa gadaa irra finfinne daangaa saraaranii maarree saraaran jennee bira kunnumo generation akkam hoogganu jirraa yaada
namni generation kana hogganu generation kana ni madala kijibni wayyaanee kan lafarran jirre sunis hin dalagumma nama du'ee jaan namni gartee proofi qabaa jechuudha viidiyoodhaan bakka isaa aanaa isaa ganda isaa sa'a namni sun itti beelaan du'ee viidiyoo qaba namni akka duritti gartee dinaay godhuudhaan miidiyaa ibsa kennuu didu wanni jala darbitu hin jirtu ummanni keenya amma wanni inni barbaadu gargaarsa nyaataati nageenya hattoonni nageenya dhoorke kun heera dhiyaachuuf hattoonni aangoo qabate kun gatii isaanii arkachuu wanni ummanni si gaafachaa jiru akka paartii badhaadhinaa sigale anna akka nama gariitti nam tokko qofatti hin dubbaddu beeyta paartii ummatoota kana abiyyi irraa eegalee hangali qoombar gandatti kaayyatu paartiidha malee namootaa miti jechuudha paartiin badhaadhinaa waan kana gartee itti gaafatamummaa fudhatee paartii badhaadhinaatiif liqoombaree eenyu pirezidaantiin eenyu Abiyyi Ahmad Aliiti. Abiyyi Ahmad Ali ummanni wanni amma sirraa barbaadu paartii ta'e biyya hooggantu irraa barbaadu finfinnee daangaa saraaruu miti. Nageenya beela bu'ee kana hongee tanaaf nagaya akka harkatu hongee tana akka lubbuun isaa baraaramtuu barbaada jechuudha. Kana kasirraa barbaadamu paartiin maangoo qabdu sanarraa ka barbaadamu kana taraa filmaatatti dhufu ni darbitaa hin darbitu waaqaa fi lafaa beekaa jechuudha waaqaa fi hojii ta'e isanii beekaa jechuudha amma booda akka durii sin jiru lal dhugumaan saba tajaajilta yes dhugaan tajaajila kijibaan immoo ni shashawwadee maarree poostii godhe midhaan giriinii poostii godhe ooyiruu namni qotee bulaan tokkotti lafee qotee dhaytanii footoo kaaftanii keessa dhaabbattanii badhaadhinni sadarkaa tana gahee hin jiru sun badhaadhinnis kanan dalagu badhaadhinni hojiitti amana hojii badhaadhinni itti amanu san garuu mirkaneessuuf sammuu si barbaachisuudhaaf hoogganaa jabaa sigale gubbarraa hanga gaditti hoogganaa jabaa qabaachuu qabdaa jechuudha sigale so saniifu ummata keenyaaf obboleeyyan kiyya ummanni keenya nuufi rabbi malee humaan qabu mootummaa miidiyaa qabdi kijibdoota asirratti iyyisiifachuu qabdi waa hunda qabdi waraana qabdi yoo ati hanjamaa goote waraana hunda sitti ergiti ummanni keenya nuufi rabbi qofa qaba ummata keenyaa sagalee ta'a hogii mootummaan ajandaa biroo gaffidee ajandaan taane gaffidee ajandaa ummata keenyaa jijjiiruu barbaade ajandaa beelate ummata keenyaa hagooguu barbaade no kun ajandaa yeroon barbaaduu miti jaa dura dhaabba rabbiirraa harkattanii jechuudha arra miskiina san kanyaatu san atiin viidiyoo sheer goote atiin irraa dubbatte rabbiirraa jazaa harkachuu jirta garuu asirraa sa'a 24 abiyyi faarsiteef abiyyi sunuu sin beeku khaadiralleen sin beeytu fagaattuma arraba girrisaa harkatta malee wanni ati harkattulleen hin jirtu jechuudha yoommoo miskiina sagaleen qabne sagalee taate rabbiirraa harkatta amma ati miskiinni tokko sababa keetii yoo kan nyaatu taate rabbiirraa harkattaa jechuudha saniifu ummata keessaniif sagalee ta'a ummata keessan cinaa dhaabbadha sigale waan ummanni keessan fedhu waan mootummaan feetu osoo hin taane waan ummanni keessan fedhu sheer godha waliin gaya antanaan isin maali boo antanaan isin dhaammadha hangarumaan isinin jechuu dhufe harree obboleeyyan kiyya baay'ee isin jaaladha isin kabaja waan yeroon barbaaddu fi hojii yeroo hojjedha yoo san hin dandeenye isinumaa umriif gabaabsu jiran jaa baay'ee isin jaalannaa isin kabanya nagaan naa jiraadha kanuma sheer walii godha nagaatti